Sagantaa keenyatti gammaddaniitu bohaartaniitu jennee abdanna. Sooftiin wayii simbira jiraagaa haxaataa kutaa facaasaa galatoomaa dhugaa dubbachuuf hedduu isinitti gammannee jirraa. Waan yeroo dhiphoo yeroo cinqii keessa yeroo namni jiru waan namatti dhaga'amu fiilingii namatti dhaga'amu hundi keessa nuti beektu. Namni sabiyyiin hin jiru as keessa hundinuu bu'aa bayii jiruuf jireenyaa keessa darbee sadarkaa kana waan ta'eef hin beeka jechuudha. Waan hamaa keessa turre hadda garuu fuuldura keessan dhaabbannee waan garaa keenyaa rakkoo garaa keenyaa waan qophaa dhaabbannee gungumaa turre isinitti qufaanee isinitti haxxiffannee sirbinee immoo dhiichisnee hunnoo kunnoo ofirraa facaafnee gaafa wanticha kana dhaabannee jaan arginu baga guyyaa gaafa sanaa dhiphannee bagatti rakkannee baga stress taane. Kanaaf hundi keessanuu baga dhuftan anaa dhufu galatoomaa ulfaadhaa ammallee itti aansuun egaa hangafa qabnaa beekaa qabnaa jaarsa qabnaa hunduu akkuma qubni harkaa wal caala waan ta'eef sadarkaa barumsaatiin wal caallaa adeemsa jiruuf jireenyaa keessatti muuxannoo nuti horanne waan addaate waan ta'eef wal caallaa. Kanarraa immoo namoota waan jiruu isaanii keessatti baratan akka isaan irraanuuf qoodan asitti affeeruu barbaadna waan ta'eef obboleessa keenya hangafa keenya abbaa keenya illee yoo jenna kan irraa miidhagu obbo Habiib Abbaa Joobir gara galmaa dhufanii waan qabanurraa akka nuu qicanu kabajaan akka ol nuu dhuftan obbo Habiib shaa godhaa kame shaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keessummooti keenya abbootiin amantaa
hogganooti waldaa Shanan Gibee akkasuma miseensonni walgahii hadhaa irratti argamtan baga ayyaana hundeeffama salgaffaa waldaa Shanan Gibee isin gahee nu gahee jechuun barbaada. Waggaa nayyaadha bara 2014tti asuma magaalaa Nurembergitti walitti qabamne waldaa odaa hullee kan jedhamu tokko akka galmaahu yaalii goonee ture. Bara sana keessa waldaa akka afooshaatti yookiin immoo akka naannootti ijaaruun bara xiqqoo rakkisaa ture. Maaliif jenereeshinii keenyatu kan nuti qabsoofneef tokkummaa uummata Oromoo biyya tokko uummata tokko jedhaa waan qabsaa turreef Oromoonni naannoo adda addaatti ijaaramanii socho'uun qabsoo Oromoo irratti rakkina fida kan jedhuurraan sodaa guddaa keessa turre of eeggannoodhaan bara 2014tti odaa hullee kana walitti qabamne yeroo keessa Jarman kun dhufee as ga'e. Maaliif odaa hullee jettanii isa jettanu akkuma beekamu Oromoon Maccaaf Tuulamaa jara jaarraa 15ffaa keessa odaa nabii ture. Odaa nabiirraa Tuulamaan dhiisee obboleessi isaa Maccaa kiiloomeetiri 250 gara dhiha shawaatti godaan. Dhiha shawaarraa ka'ee obboleessi lama Afreenii fi Sadachi gara dhihaaf kibba Oromiyaatti godaan. Afreen gara Wallaggaa fi gara Iluu Baabooritti yeroo adeemu Sadachi immoo gara Gibeen cehee odaa hullee kan jedhamu Oomoon addaa keessatti jalqaba gadaa odaa hullee tumateecha. Kanaaf Oromoota limmu jimmu gommaa geeraa jedhamu wamti walitti nu fude isiniifan isinii deebi'a. Oromoota limmu jimma gommaa geeraa jechuun warra Gibeen cehee naannoo sana qobatee kan walitti nu fide odaa hulleeti hundeen keenya tokko jechuurraa kaaneeti maqaan kun immoo maqaa odaa hullee akka ta'u irratti walii gal. Haa ta'u malee hubannoo dhabuudhaan yaada adda addaa adeemeen odaa hullee booda maqaansaa gara Shanan Gibeetti geeddarame. Limmu gommaa geeraa jechuu kun lafa malee namaa miti hundeen keenya odaa hulleeti jechuu kooti. Gama kaaniin Oromooni karaa Maccaa kun akkuma fakkeenyaaf odaa roobaa Sikkoo Mandoo odaa Dagii Iluu Abaaboor odaa Bulluq Horroo Guduruu akkuma jiruyyi odaa hullees immoo kan hundee Shanan Gibeeti. Maqaa hundee Shanan Gibeeti ijaaramuun seenaadhaaf hidda tokko keenya ta'uu agarsiisaa jechuufan kaasa. Kanatti aansee eegii waldaa kana bifa kamiinuu haa ijaarranne tokkummaa keenya tikfannee wal bira dhaabbannee wal jabeessanii adeemuun barbaachisaadha. Wal jabeessanii adeemuuf wal bira dhaabbachuuf inni guddaan safuu barbaachisa. Safuu Oromoon safuu qaba. Safuu jechuun inni jalqabaa walirratti amantaa qabaachuu jechaadha. Safuu jechuun kaayyoo qabaachuu jechaadha. Safuu jechuun wal kabajuu jechuudha. Safuu jechuun dirqama ofii bahuu jechuudha. Safuu jechuun hangafaa ofiitiif quxisuu ofii kabajuu jechuudha. Safuu jechuun mataa namaa keessa waan jiru. Ilmi namaa maaltu baroodhaa maaltu ajaadhaa kan jedhu kamtu sirriidhaa kamtu sirrii miti kan jedhu mataa namaa keessa jira.
Fakkeenyaaf amma biyya keenya Itoophiyaatti namoonni karaarra deemanii boolii boola'u akkasii miti haraa fuudhanii karaarratti gatu. Biyya kanatti immoo ijoolleen keenya asitti dhalatanii haraa karaarratti hin gatan waraqata kiisii kaa'atanii bakka haraan gatanitti deemaa jechaadha. Wanti an amma kana kaasaaruuf haala amma mul'atu ammaa keessaa hawaasi keenya biyya alaa jiru kana keessas gara biyyaa keessas safuun dur ture cabaa dhufeera. Safuu kana kan nama barsiisu abbootii amantaa yookiin ethics jedhama afaan Ingiliziitiin. Maatii irraa barataa, abbootii amantaa irraa barataa, mana barumsaatti barata. Zabana kana safuun cabaa dhufee wal kabajuun hafee maqaballeessii walirratti duuluu wal arrabsuu wal xiqqeeffachuutu guddataa dhufe isa kana ofirraa eeggachuu qabnaa jechuufan. Yoo kanan eegganne kanarratti waan dabalasni himu obbolawwan dhaggeeffadhaa. Sammuu keenya biyya keessa jiruun akka geeraa keessa taa'ee nama yaadutti akka nama dedoo keessa taa'ee jimmaa amantiinaa keessa taa'ee yaadutti yaannee biyya Jarmanii keessa jiraachuu hin dandeessan. Maaliif jennaan hawaasa dammaqe keessa jira. Yoo akkasitti yaannu ta'e guddina ijoollee keessaniif guddina ijoollee keenya irratti rakkinni uumamaa jechaadha. Kanaaf hawaasi biyya alaa dhaqee yeroo jiraatu integration kan jedhamtu jira. Uummata tokko wal makanii aadaa isaa baratanii afaan isaa baratanii aadaadhaaf gaarii wal baasanii jiraachuu jechaadha. Integrationiif assimilationiin adda addaa inni yeroo biraa walitti haasofna. Kanaaf wal kabajuun ulfina walii kennuun akka amantaatis maqaa wal balleessuun waan adda adda seera alaa deemuun gaarii miti. Waa tokko tokko beektota hayyoota waamanii jecha dhiifama naa godhaa jecha tokko qofan jedha. Kana jedhabiif jettanii immoo booda maqaa koonaan kaasina jecha tokkotu jira. Warra Amaaraatu mammaakaa agdaamii ombarna siddatu kula ragaa jetti. Nu keessa beektota danuutu jira. Namoota gorsa nuu kennanii warra biyya kana keessa turan waa baratanii ajaaf gaarii ilaallataa deemuu dhabaannaan wal qabnee duulla dhumarra waa tokko siniin jedha. Turkoonni genereeshinii sadii rakkatan biyya kanatti. Turkiin biyya kana dhufe 1950 irratti maaliif dhufe? Hojii harka hojiidhaan dhufe hojii humnaa. Warri biyya kana hojii BMW hojjetaa, Marsadisii keessa hojjetaa, hojiin isaa hojii irreeti. Hojii achi hojjetee masjiidni bira jira, foon halaalaa bira jira, isuma nyaataa. Afaan keenya eeggannee genereeshinii sadaffaa booda irratti dammaqaniiti reefi ijoollee jaraa bakka gaariidhaan waan gahataniif akka biyyaatti yaaduu qofatu hin ta'in haala biyya kanaa aadaa biyya kanaa baratanii ijoollee ofii guddifachuun gaariidha. Dhumarra waa tokko isin jedhee fixaa. Dhumarratti akka jaarsa tokko tumte isinitti himu hunda keessan hirkatti moobaayilii argaan jira. Maalan hubadhee haadholiin yeroo ijoolleen boosse moobaayilii itti kenna. Abbaan yoo ta'e moobaayilii itti kenna. Sooshaal miidiyaan amma addunyaarra jiru badaa gaarii miti. Ijoolleen tokko waan laaluu qabduuf waan isiin laaluu qabnetu jira. Biyya Jarmaniitti ijoollee amata 13 gaditti moobaayiliin hin kennamu. Inni jechuun inni wanti adda addaa intarneetii qabu. Ijoollee mana barumsaa irra erganuu yoo rakkatte haadhaaf abbaatti akka bilbileetti qofaaf itti kennama. Kana achi beektota keenya namoota gurguddaa immoo akka nama odeeffannoo qabuuf argutti sooshaal miidiyaan kun badaa nu balleessaa jira. Namoota ani ifa manaa godhaa sagalee waraabdanii walii amma bakka wal gahinta hundatti namuu sagalee walii waraabaa sila sinii kaaseera. Amantaan hin badee, ulfinni hin badee, kabajaan hin badee, maqaa islaamummaa maqaa oromummaa himannaa sagalee wal waraabneeti miidiyaatu wal facaasaa wal basaasaa wal ololaa wal arrabsaa oolla. Bifa kanaan deemuun gaarii mitiin isiniin jedhaa. Haasaa isinittiin guddisu kabajamoo obboleessi koo obbo Ahmad Abbaa Bulguu waltajjii kanatti dhiyaatee gorsa gabaabaa nuu kennaa. Ahmad Abbaa Bulguu kottaa obbo Ahmad.
obbo Ahmadiin bara 1991 wal beennaa Ahmadi warra kwarkulemii qubee afaan Oromoo tolchan keessaa qopheessan keessaa tokko ture. Ahmad durataa waldaa barsiisota Itoophiyaa ture. Mootummaa wayyaaneetiin walolee biyya sana 2001 biyyaa bahee eenyammoo durataa waldaa durataa waldaa hawaasa Faransaayiti dabalata diishinarii afaan Oromoo Faransaayii tokko barana baaseera. Kun immoo ijoollee Oromoo barsiisuudhaan waan inni godheera. Eenyammoo kitaaba tokko waan Shanan Gibee laachisu waa qopheessaa jira. Yeroo bira agarraa haasaa sideereessuu gootiif dhiifama. Obbo Ahmad gorsa gabaabaa kennuu kennitanu maqaa hawaasa kanaan kabajaan isin gaafadhaa baga nagaan jiraattan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan jiraattani baga rabbi nagaa walitti nu fide. Obboleewwan keenya obboleettiiwwan keenya biyya Jarman jirtanu egaa fuuldura keessan dhaabbadhee dubbachuu kootii fi na of oolchaan isin jedha. Warri hooggantoonni afooshaa Shanan Gibee biyya Jarmanii nu affeertanii akka fuuldura keessan isin biratti argamnu carraa kana nu kennu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaan jedha. Kanattaan Suudaan xinnoo muuxannoo jireenya kootii keessaa waanan beeku waanan hubadhe amma tokko isinii qooduun barbaada. Erga inni gara biyya Awurooppaa kana dhufee har'a gara waggaa 25 ta'uuf deema. Bara 2001 dhufee biyya adda addaa keessatti haala siyaasaa Oromootis haala sochii waldaa hawaasa Oromootis waa hedduu argaatis keessatti hirmaataatis ture. Cimina hedduus ture. Hir'inis hedduutu ture. Cimina darbirraa maal barannaa hir'ina darbirraa immoo maal irraa baranneeti sirreeffannaa kan jedhu waa tokko tokko kaasuun barbaachisaadha. Duraan dursee biyya adda addaatti waldaa hawaasa Oromoo ijaaruudhaan uummanni keenya yeroo inni rakkoo adda addaa keessa ture uummata kana sochoosuudhaan sagalee uummata biyyaa ta'aa kan turanii biyya adda addaa keessa kan jiranu galata guddaatu jira mala. Egaa akka hawaasa biyya fagoodhaa dhufetti Awurooppaan kuni nu wajjin afaaniin adda, aadaan isaa adda, amantaan isaa adda, seerriiniif heerri isaa adda, sana darbee qilleensi isaatu adda nurraa. Biyya akkanaa kana keessa yommuu dhufnee jiraannu akkuma carraan hedduus jiru rakkooniif gaaga'amni hedduullee hawaasa keenya quunnamaa ture. Har'as kanuma keessa jirra. Yeroo biyya haaraa akkanaa kana keessa dhufanu waa hedduu tattaafachuu, cimanii hojjechuu tarii akka biyyatti itti jiraatan irraa dachaadhaan yaaduu hojjechuu tattaafachuudha barbaada. Yoo kana hin taane akkuma sila obbo Habiib kaasaa ture of irratti sun ta'anii ijoollee ofii irratti dhaloota itti aantu irratti rakkoo adda addaa uumamuu danda'a. Kanaaf hawaasni keenya yommuu akka afooshaatti yookaan akka waldaa hawaasaatti ijaaramu maal irratti hundaa'e maalirraa ka'eetti ijaaramuun isa barbaachisaa. Dhimmoota hawaasni kun ijaaramuun isa barbaachisu akka sadiittan kaasuu barbaada. Tokkoffaa qabxii sila obbo Habiib kaasaa ture waa'ee integreeshin jedhamu. Integreeshiniin baay'ee barbaachisaadha biyya namaa keessatti. Afaan isaa baruu, aadaa isaa baruu, naamusa isaa baruu hamma danda'an tokkoon jabaatanii miila lamaan dhaabbatanii jiraachuu akka danda'anu jabaatanii hojjetanii integreet gochuu itti madaquu barbaachisa. Inni lammaffaan akka baqataa biyya fagoodhaa dhufeetti Awurooppaan kuni in hordoftu miidiyaa adda addaa irratti baqataan nutti yaa'ee baqataan nu rakkisaa jira baqataan sodaannaa jedhu keessatti iyyuu nuti hawaasni ammaas jiru kuni yoo dogoggoruu baadhee hundumti keenya jechuu danda'a hordoftoota amantaa Islaamaati. Ilaalchi yeroo ammaa kana Awurooppaa keessatti yookaan immoo biyyoota lixaa keessatti baqattoota yookaan immoo hordoftoota amantaa Islaamaa irratti jiru hedduu waan itti yaaduu irratti mari'achuu maaltu deemaa jira jedhanii wal barsiisuu of barsiisuu barbaachisuudha. Dhimma akkanaa kuni ijaaramanii irratti mari'achuu maal keessa jirra gara fuulduraatti maaltu uumamuu danda'a maaltu nu quunnamuu danda'a isa jedhu sana beekuun hedduu barbaachisaadha. Kanaaf waldaaleen hawaasaa yookaan immoo afooshaan gargaraa hojii hedduudha hojjechuu danda'an. Qabxiin sadaffaan ijaaramuun barbaachisaadha jedhee ani yaadu tokko
hariiroo quunnamtii nuti uummata keenya isa biyyattii fi wajjin qabnudha. Yeroo danuu hawaasni biyya alaa jiru kuni waanuma dhimma siyaasaa qofa yaadu, waan siyaasa qofa dubbatu, waanuma siyaasa qofaa fi dhiphataa oolee bulutti fakkaata. Dhugaadhas immoo wanti hedduun immoo ta'aa tures kanuma. Haalli ammaan dura darbee sunii fi haalli yeroo ammaa jiru, haalli siyaasa biyya keenyaa yeroodhaa yerootti jijjiiramaa dhufaa jira waan ta'eef haala jijjiirama kanaa wajjiniin afooshaawwan yookaan immoo waldaawwan hawaasaa ijjannoo maalii akka qabanu, adeemsa akkamii akka deemanu dhaabbatanii ilaaluu, mari'achuu, seera jaraa sirriitti tumachuu fi seera tumatan sana immoo hojiirra oolfachuun dirqama ta'a. Egaa waldaan hawaasaa yommuu ijaaramu akka afooshaatti rakkoo hawaasa kanaa furuudhaaf tarii akka amma kutaa ijaarame kanatti akka afooshaa Shanan Gibee yookaan immoo godina Jimmaatti ijaaramuu danda'a. Kanarra darbee akka Oromootti dhimmoota adda addaa waan walitti nu fidantu jiranii Oromoota obboleewwan keenya warra godina biraa warra kutaa biraatii wajjiniin hariiroo nuti qabaannu, ijaarsi nuti qabaannu dhimma Oromoo waloo ta'e irratti wanti nuti wajjin hojjechuu qabnutu jira. Kanaafuu iddoo barbaachisaa ta'etti immoo haala sanaanis ijaaramuun barbaachisaadhuma ta'a. Waldaan hawaasaa akka waldaa siyaasaatii miti. Namni tokko waldaa hedduu keessatti hirmaachuu danda'a. Wanti sadan kun jiru dorgommiitu jira waan hin taaneef barcumaa wal falmuun hin jiru, aangoo qabachuun hin jiru, waldaan hawaasa tajaajiluu qofa waan ta'eef kanaafuu haala adda addaatiin ijaaramuu danda'ama. Magaala jirtanu keessatti Oromoota godina biraa kutaa biraatii wajjiniin hariiroo gaarii qabaachuu, dhimma Oromoo irratti wajjin mari'achuu, afaan ofii guddifachuu haa ta'u, aadaa ofii guddifachuu haa ta'u, dhimma Oromoo adda irratti mari'achuu haa ta'u, hariiroon cimaan jiraachuu qaba malee akka ammatti ijaaramni kun tarii akka afooshaatti, iddoo rakkootti, iddoo du'aatti wal bira dhaabbachuudhaaf barbaachisaadha ta'a. Kana achi garuu uummata keenya warra dhimma waloo wajjin qabnu wajjiniin hariiroon keenya cimuu qaba, jabaachuudha qaba. Kanarrayyuu darbee sabaaf sablammoota biyya keenyaa warra biyya alaa jiranu kanaa wajjiniin hariiroon nuti qabnu ija siyaasaatiin wal ilaaluudha akka hawaasaatti wajjin dhaabbachuu wajjin hariiroo gaarii qabaachuun uummata keenya isa biyya jiru sanaaf bu'aa qabaata jedhee yaadaan. Kanaaf hamma danda'ametti haala kamiin yoo wajjin dhaabbannee hawaasa keenya tajaajiluu dandeenya. Haala kamiin yoo wajjin hariiroo godhannee uummata keenya isa biyyatti darbe sanaaf fakkeenya gaarii ta'uu dandeenya isa jedhu waldaaleen hawaasaa garaagaraa irratti yaaduu irratti hojjechuun barbaachisaadha ta'a. Kanaaf lafa jirtanutti obboleewwan kutaalee biraa haa ta'u, sabaaf sablammoota biyya keenyaa haa ta'u, hundaa wajjinuu hariiroo gaarii qabaachuun hedduu barbaachisaadha jedheetanii isin yaadachiisuu barbaada. Waa'ee kana yemmuu dubbadhu siyaasa dubbachuu barbaadeetii miti. Waa'ee wajjin jireenyaa uummata adda addaatii wajjin jiraachuu yemmuu yaadu yeroo hundaa nama sammuu koo keessa dhufu tokkotu jira. Namni kun eenyu yoo jettanii mootii keenya hangafaa mootii Abbaa Jifaari. Guddinni Jimmaa, badhaadhinni Jimmaa, milkaa'insa Abbaa Jifaar maali yoo jettanii icciitiinsaa sabaaf sablammii adda addaa walitti qabanii wajjin jiraachuu danda'u isaaniiti. Isa karaa adda addaatii dhufu isa nagada beeku nagadaan, isa qonna beeku qonnaan, isa hojii harkaa beeku hojii harkaa hojjechiisaa, isa dippiloomaasii beeku dippiloomaasiidhaan, isa amantaa beeku moo amantaadhaan uummata ofii barsiisaati. Ittiin biyya guddisanii badhaadhinni hadha ittiin boonnu kuni kan milkaa'uu danda'e sabaaf sablammii adda addaa walitti qabanii itti gargaaramanii utuu eenyummaa ofii hin dagatin, eenyummaa ofii utuu hin balleessin kan biraatii wajjin jiraachuu danda'u irraayi. Kanaafi qobaatti bahuun yoomillee taanaan barbaachisaa miti. Namni qobaa jiraatu yookaan hawaasni qobaa isaatti of baasee jiraatu akka hubannaa kootti akka nama mana ofitti cufatee dukkana keessa jiraatuuti. Hamma hawaasa biraatii wajjin walitti dhiyaanneen hariiroo qabaanneen ifa argaa deemna. Nu bal'isaa, ilaalcha keenya guddisaa, nu cimsa. Kanaafuu egaa akka obboleessa tokkootti wanta isin gorsuu barbaadu waldaa amma jalqabame kana jabeessaa, nuti illee gara keenyaan jabeessaa jirra. Warra kaanii wajjin hariiroo gaarii haa qabaannu, bal'ifnee halaallu yaada keenya yeroo hundumaayyuu as qofaa miti nuti as jira malee irra caalaan lammiin keenya biyya jira. Yemmuu wanti nuti asitti hojjennu waan uummata keenya isa biyyaa jiru sana gargaaru malee waan miidhu ta'uu hin qabu. Hariiroo nuti warra kaanii wajjin qabnu isa biyyaa sanaaf fakkeenya gaarii akka inni ta'u yaaduu qabna. Kanarratti wal jabeessinee biyya biyyaas immoo wal quunnamnee wal faana hiriiree wajjin hojjechuu qabna jedha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatooma, ulfaadha.
Galatoma kabajan kara do saniti no simadda. Opo Ahmed Babulgu karata umsa saniti no simadda kabaja walini. Opo Ahmed galatoma. Kanatti ansudan usnia Muhammad walaloga baba kabdi. Usnia hamledan karawalta jitnu simadda. Einmal Usnia, ein kleines Gedicht. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jarman Biyya simbon irraa ititu ilmaan shanan Gibee ashama akkam jirtu. Dargaggoof dargaggeetti manguddoof ijoolleeni har'a milkaa'uun keenya waan kaleessa ufolleeni. Dhiiraa fi dubartiin martuu ilmaan Gibee shananii ammas irra deebi'ee baga nagaan dhuftani. Aadaa keenya bareedaas hin daganne tasumaa Aadaa keenya bareedaas hin daganne tasumaa qomoon keenya as jirtan isinis yaa keessummaa waamicha kabajanii nuuf argamtan asitti ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa isin martii. Faffaca'uun salphina diigamuun jalloodha oromummaan gamtaadha oromiyaan balloodha. Diigamuun salphina ijaaramuun guddina. Faffaca'uun salphina diigamuun jalloodha oromummaan gamtaadha oromiyaan balloodha. Akkam akka bareednu yeroo akkas wal geenyee oromiyaa jirra hin seene as Jarmanii teenyee. Diiguu beekumsa se'ee garii yoo dabee dabsu guddina moo jabina se'ee garuu kan cabee cabsu. Diigamuuf faffaca'uun kaayyoo shayxaanaaf alagaati kan tokkummaaf hojjetu wabii waloof nagaati. Egaa isin kan nu ijaaruuf ta'abdan dadhabdanii nu tokkoomsuuf jecha boqonnaa dhabdanii ulfaadhaa galatooma kabaja qabdan. Walitti nu qabdan facaanee akka nafne alatti waldaa shanan Gibee ijaartan kan waliin bullu jalatti. Biyya ormaa jiraannus biyya keenyaa baanee Biyya ormaa jiraannus biyya keenyaa baanee dhamaatiif aarsaa keessanis kunoo har'a geenye. Obbolummaan qabeenyaa ijaaramuun guddinaa shanan Gibee badhaasa jimmummaan ulfinaa. Waldaan kun jabaatee beekamtii akka argatu koreen gootan aarsaa galata guddaa qabdu. Galaana gama jiraannus biyya keenyaa baanee dhamaatiif aarsaa keessanis kunoo har'a geenye. Galaana gama jiraannus biyya keenyaa baanee akka nuti hin diigamne akka gargar hin baane. Qomoon kun tokko ta'ee akka cinfatu marartee koreen isaa akka cimu waldaan kun jabaatee saaliyaa abbaa nagaa aarsaa guddaa kaffalte. Gatiin ati itti baaste akka nu ijaaramnee wal beeknee waliin cimnu. Gatiin ati itti baaste akka nu ijaaramnu wal beeknee waliif beeknee tokko taanee cimnu. Osoo hin ifatin dadhabee osoo hin jedhin jiruu koon jiraadha jettee osoo nurraa abdiin kutin. Ilmaan shanan Gibee akka tokko ta'an waliin mara ce'anii bakka fedhan ga'an ofirra darbanii akka jiraatan kaaniifuu seenaa guddaa hojjette calanqisee kaniifu. Lammii kee ijaaruudhaaf tokkoomsuuf haga yoomii saaliyaa keenya qaalii ulfaadhu galatoomi. Eeyyen simmartuu kan nu tokkoomsuuf dadhabdan abshira jazaa keessan rabbirraa argattan. Fakkeenya keenya isin fuulduratti isin laallanna. Nuuf jiraadha ammayyuu isin kabajna isin jaallanna. Nutis dhamaatii keessan qabatamaan mul'isna. Egaa waldaan shanan Gibee gaaddisa kooti gaaddisa keeti waloodhaan tumsuun dirqama keenya hundaa galatoomaa ulfaadhaa. Hamileen itti xiqqaata. Usniyaa Muhammad hamilee guddaa barbaachisaanii galatoomi Usniyaa. Dhiifama hojii Usniyaa teenya walaloon isii mirqaansitee si badhaasuu dhufte ati daftee walaloo duraa fitte akka uummanni harku si badhaasu waan feetuuf asuma irratti fuula sitti haadhoytu.
Hamileen itti xiqqaata. Usniyaa Muhammad hamilee guddaa barbaachisaanii galatoomi Usniyaan vaayirasa artiidhaa akka qabdu isinii galee jira. Hamilee kanaaf usniyaadhaaf walaloo ajaa'ibaati yaa. Hundi keessanuu obsaan waan nu dhaggeeffachaa jirtanuuf xiyyeeffannoon keessan gama keenya waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa. Itti aansuudhaanii obboloowwan keenya iddoo yookaan immoo naannoo garaagaraa irraa dhufan nu keessatti argamu waan ta'eef xiqqoo jilbarra jiru. Kanaaf kennaa yookaan immoo ergaa waldaa Shanan Gibeetiif qabna. Akkasumas dhaamsa gabaabduu dabarfachuu barbaanna waan ta'eef carraa nuu kennaa jedhan nutis dirqamnee obboleewwan kan keenya ergaa dabarfachuu barbaaddan. Dura taa'aa afooshaa Harargee obbo Abdallaa gara waltajjiitti mee hamileedhaan nu simadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan kiyya nagaa fayyaadhaan isiniin jaa. Warreen obboleeyyan kiyya warreen gartee amantii biraa qabdanis harka fuunee ashamaa baga as geessanii isiniin jaa. Ani durataa tokkummaa afooshaa Harargee biyya Jarmanii akkasumas hawaasa Harargee biyya Jarmanii guyyaa arraantanaa eebba ilmaan Oromoo Shanan Gibee yookaan ilmaan abbaa Jiifar eebbisuudhaaf hundeeffama waggaa 9ffaa waldaa Shanan Gibee yookaan ilmaan abbaa Jiifar akkasumas hayyama arkachuu yookaan hayyama seeraa mootummaa Jarmanii biratti mirkaneeffachuu isaanii sababeeffachuudhaan ilmaan Oromoo Harargee yookaan hawaasni Oromoo Harargee biyya Jarmanii keessa jiru dhaamsaa fi ergaa gammachuu akka hawaasa Oromoo Harargee biyya Jarmanii hawaasa Oromoo biyya Jarmanii keessa jiran hawaasa afooshaa waldaa tokkummaa afooshaan Harargee hawaasa dhiifama wajjin hawaasa Jimmaa yookaan waldaa Shanan Gibee biyya Jirmaatiif imaanaa teenya akka biraan nu geessu jaanii imaanaa maallaqa walitti qabanii maallaqa birrii yeroo 1,000 waldaa afooshaa Jimmaatiif akka nu geessitanii waldaa tokkummaa afooshaa Harargee irraa asitti isiniif argameetiin jira. Dhaamsiniin dabalata isiniin qabu kan uummanni kiyya natti kannanii akka imaanaatti isiniif fide nuti ilmaan Oromoo biyya teenya irraa baqannee biyya Jarmanii dhufnee jirru rakkoo tokko biyya irraa nu baasee diina tokkootu biyya irraa nu baasee nuti waliif diinaa miti. Jaarmeenni asitti akka hutaatti gargar baanee jaaramnu yookaan immoo akka waldaatti akka afooshaatti jaaramnu akka gargar nun baasne akka gargar nun fageessine diina tokko qabna malee dhiiga tokko qabna. Diinni keenya tokko dhiigaa waliin nu fide tokkummaan keenya sibiila haa ta'uu addaa hin diigaminaa gargar hin baanu. Oromiyaa fi Oromoo ta'uu keenyaa fi Oromiyaadhaaf seenaa teenyaaf barumsa keenyaaf seenaa teenyaaf aadaa teenyaaf biyyarraa baane malee nuti waliif diina taaneeti miti ha biyyaa baane. Kanaaf waliin faffacaasinaa tokko haa taanu walaa jabeeffannu. Kanaaf jiraadhaa waldaan keessan waldaa Oromoo haa ta'u waldaa Jimmaa qofa akka hin taane waldaa Oromoo waliigalaa ha Oromoo hunda gargaaru ha Oromoo hunda bakka bu'u ha gartee fakkeenya ta'u jiraataa bara hundaa haa ta'u baga irraantanii baga injifattanii baga as geessanii baga eebbatana geessanii isinin jaa galatoomaa ulfaadhaa irra deebi'uudhaan kannaan xiqqoo hin qabdu jechuudhaan yeroo 1,000 hawaasa tokkummaa afooshaa Harargee biyya Jarmanii irraa waldaa Shanan Gibee biyya Jarmaniitiif arjoomnee kennaa yookaan galii gooneefiitii jirra. Kanaafuu ulfaadhaa galatoomaa isinin jaa hundi keessanuu.
Egaa obboleessa keenya dura taa'aa afoosha tokkummaa Harargee biyya Jarmanii Abdallaa Aliyyi hadaraa mee harka shaa jedha shaa maa hin ta'u hin dabalamu hadaraa jedha galatooma ulfaadhaa. Itti aansuun namoonni carraa kanatti fayyadamuun ergaa keessan dabarfachuu barbaadan ammallee yeroo qabdu waan ta'eef hadaraa ol kottaa ga'a. Obboleessi kan keenya ergaa dabarfachuu barbaada mee obsaan dhaggeeffadhaa. Salaamu alaikum. Mee al tokko dammaqaame irra faartanii isinittoo leera. Hammallee rabbi isinitti haa tolchu. Mee gisee tokko shaa jedha akka ijoollee sanyii mootiit. Gammadanii dura dursoo baga milkooftan. Baga rabbii waliin nu milkeesse ilmaan sanyii mootii akkasumas obboleeyyan keenya ilmaan Bareentoo fi Booranaa walumaa galli keessa baga waliin milkoofne baga milkooftan. Ittaan Suudaan carraa bicuusii fayyadamuun barbaade obbolaa koo. Naaf eeyyamtaniitu miti? Carraa nan fayyadamu sadarkaa kana dhufnee gahuu fi waan kaleessa keessa dabarfanne hin dagannu hundi keenyayyuu. Isa ofii keessa dabarfanne qofa tuun ta'in akkaataa haadholiin keenya ittiin asiin nu gahan abbootiin keenya ittiin nu guddisan kanatu hadda firii ta'ee asitti daraare. Kanaaf al tokko harka walii rukutadhaa mee si'a tokko ofii keessaniif akka jirtattan jechuudha. Egaa kanattaan Suudaan wanna isiniin jedhuu barbaade biyyi keenya Oromiyaan jiituu balloon ilmaan isii addunyaa mararraa qabdi. Ilmaan Oromoo addunyaa mararra jirtu kun garuu akka kaleessa Oromiyaan dukkana keessa turte keessa hin turtu hin turaas hin jirtu. Kanarra guddataa deemti. Ijoollee keenya asitti ilaaltan kun bor injiinara, paayileettiidha, doktora, piroofeesara walii galla miti? Itti walii galla miti? Yoo kanarratti kan walii gallu taane hundi keenya tokkummaa keenya jabeeffachuutu nurra jira. Tokkummaa keenya karaan nu jabeeffannuun garuu namiimaa nama gurra nama butu, isa gurratti nama hasaasu, isa duubaa walitti hasaasu sana hawaasa hin barbaachisu. Inni achumatti waliin haasa'u. Hawaasni wal barbaada ifaan ifa qulqulluudhaan ijatti waan hawaasaaf waan dhuunfaa mana keessatti isiin sun tokkummaa akka nu jalaan booressine jabeessine qabachuudha qabna jechuudha. Kun dhaamsa abbootiin keenya nama immaa gabaabaa saahiban godhatin jecha abbootii keetii sana hin dagatiniin Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa hin dagattan jedhee na abdadhu hundi keessan hundi beektan. Kanaaf rabbi nama waliin milkaa'u nu waa taasisu. Afooshaan Shanan Gibee har'a gaafa waggaa 9 booda heeyyama seeraa argatu angaraa qulqulluudhaan gammadeen jira. Dhugaa rabbiiti. Nama jechuun nama waraqaa eenyummaa kiisaa qabu nama sanatu nama. Namni waraqaa eenyummaa qabu yoo kufe yeroo sana ambulaansiin dhuftee kaafti. Yookaanoo hin beekamu. Yoo du'eeyoo mana yaalaatii bakka inni itti du'e abaluu jedhama. Namni waraqaa eenyummaa hin qabne rakkisaadha obbolaa koo. Kanaaf ammallee irra deebi'aa baga gammaddan baga waliin gammanne afooshaan keenya waldaan Shanan Gibee damee heessan ammallee waliin dhaabbanna nama dogoggora keessa jiru hin sirreeffanna isa qajeela irra jiru fuulduratti deeffanna bakka jirrutti wal qabnee wal ijaarree waliin dagaagna gargaarsa abbaan rabbi isin dandeessise anarraa eegalee waldaa Shanan Gibee biraa dhaabbannu ani gama kiyyaanii waan waadaa seenu gurratti qabeessitti mu yoo gurratti sitti malee uummanni yoo na dhaga'e natti ka'a. Nagaa jirani jedhatti. Oo nagaarani hayyee qarshii 150 qabadhu akka kaliifaatti. Obboleessi kan keenya kaliifaan hin himin jedhe garuu nan hima anna keessaa nyaataa waan ta'eef qarshii 150 waldaa Shanan Gibee Jarmaniitiif jedhe galatooma haamilee naa kennaafi.
Hamlee naa kennaafi. Isiidhuma kana qofan isin rakkisaan. Hamlee. Galatooma. Itti aansuudhaani waan jettu qabdaan fa'a. Itti aansuudhaani namoota akka dhuunfaatti saaliyaadhaaf kennaa kennuu barbaadantu jiru. Aadde Saaliyaa kara waltajjiitti kennaan waldaa ittuma fufaa namoonni waldaadhaaf kennaa qopheessitan hoo jiraattan of nu beeksisa karanumaan Saaliyaan kara waltajjiitti. Aadde Saaliyaa itti gaafatamtu waldaa Shanan Gibee kara waltajjiitti. Haamilee. Hanga Aadde Saaliyaan dhuftutti yeroo qusachuudhaa fi dhaamsa obboleessa keenyaa tokko obboleessi keenya Nuuraddiin Abubakar Gishoo afeerraa naa gootanii isin gidduutti argamuu hin dandeenye gammachuu keessan immoo silaa sirraa qooddachuun barbaada baga milkooftan baga gammaddanii yuuroo 100 jedhe hamilee gannaaf hime. Hamlee. Okay. Hiriyoota nama sadii ta'uudhaani kennaa dhuunfaa saaliyaadhaan akka dhuunfaatti saaliyaadhaa kennaa jiranii galateeffadhaa mee shamarreen sadan kana sirriitti nu galateeffadhaa. Hamlee ammallee bullukkoomo ammallee birdilibsii yookaan suufii itti offisaa jiranii galateeffadhaa baay'ee galatoomaa jechuu barbaanna. Aadde Raaniyaa dhiifamaa wajjin Harargee Raaniyaa kara waltajjiitti Aadde Raaniyaa hamileedhaan nuuf simadhaa. Raaniyaa maayini hamileen keessan baay'ee xiqqaata hamileedhaan simadhaa dubartoonni sirriitti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaamantaa biraatis akkami nagayaa harka fuunee isin jecha. Baga guyyaa kanaan isin gahee gammachuun teessan gammachuu teenya obboleeyyan keenya warra Shanan Gibee yookaan afoosha abbaa Jifaar obboleessi keenya Abdallaa itti gaafatama Harargee waa hunda nu duratti taasee qonis sodaadha. 600 nutillee akka dubartoota afran qallootti arjoomnee jirra. Amaanaadha dubbiin harkaa amaanaadha. Mee hamileedhaan Raaniyaa bakka taa'umsaatiitti tunu simadha. Dubartoonni waldaa Shanan Gibeellee sirriitti galateeffadhaa harka rukutaa fi. Galatoomaa itti aansuudhaan qeerroo Firaankifaart bakka bu'uudhaan obboleewwan keenya lama as jiru ergaa isaanii dabarfatu. Assalamu alaikum. Wanni jechuu barbaadnu nullee tumsa waldaa Shanan Gibeetiif jecha qeerroon Firaankifaart irraa kaanee dhufne jechaadha. Waan isin madaalullee ta'uu baatu diqqaatte illee hin qabdu qarshii yeroo 500 gumaachineetiin hin jira jechaadha. Galatooma. Qeerroo Firaankifaart. Qeerroo Firaankifaart. Yeroo 500 galateeffadhaa qeerroo Firaankifaart hamilee qeerroo Firaankifaartiif baay'ee galatooma. Dhugumatti ani akka yeroo jalqabaatiif madarakii kanarra baay'ee sagalee ibsataatiin hin jira. Hedduu namatti toltuu tokkummaan keessan haaluma kanaan itti fufaa. Yeroo biraallee marsaa itti aanu waggaa kurnaffaa gaafa kabajattan rabbiin achi nu haa ga'u isin bira jira isin hin jedha. Okay, ammallee galatoomaa qeerroo Firaankifaart hamileedhaan karaa taa'umsa isaaniitti nuuf simadhaa. Kanatti aansuun namoonni gargaarsa adda addaa akkuma kana qabdan akka dhuunfaattis haa ta'u akka waldaalee garaa garaatiin yoo ergaa qabaattan ergaa keessan akka nuuf dabarsitanu kabajaan isin gaafanna. Qophii bashannanaa garaa garaallee ni jira. Artiist Abdii Feediis, artiist Gamtaa Olaanaa. Isin bashannansiisuuf isin eegaa jiranii sagantaa baay'ee qabna sagantaa nyaata aadaa qabna
sagantaa isin bashannansiisu sagantaa buna dhugaa cuubaa wanti hin jiru qofa kanaaf yeroodhaan yeroo keenyatti haa fayyadamnu isiniin jedha namoonni gargaarsa qabdanu maarree kana gidduudhaan haga namoonni ol nu dhufanutti abbaan qabeenyaa Oromiyaa Shooppii bishaan hidhaa 20 ol nu arjoomuudhaanii waldaa keenya yookaan immoo isin warri Shanan Gibee dhuka ilmaan Oromoo hundaati gargaaramuu danda'uudha qabdu jedhee bishaan 20 nu arjoomee jira isallee nu galateeffadha. Itti aansuudhaanii waldaan shamarree siikoo fi mandoo ergaa qabnaa jedhu isaanillee gara waltajjiitti akka nu dhuftan. Galatoomaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waldaan Shanan Gibee baga hundeeffama waggaa salgaffaa keessan nagahan geessanii ammallee kuma jiraadhaa rabbiin dachaa ittiin isin haa ga'u deddeebisee nutis waldaa dubartoota Arsii irraa Yuuroo 500 waldaa Shanan Gibeetiif deeggaruu barbaanna baga geessan. Dubartoota Arsii baay'ee galateeffataa kara taa'umsa isaaniitti hamileedhaan nuuf simadhaa baay'ee galatooma hamileen hin jiru hamileedhaan kara taa'umsa jaraatti itti fufi. Galatoon. Dabalataan siinii yookaan immoo jabanaa ilmaan Abbaa Jifaar yookaan immoo ilmaan mootii Abbaa Jifaar ilmaan Shanan Gibee ittiin beekamtu kana kan nu arjooman Susu shop hedduu galatoomaa isiniin jennaa kennaa keessan kennaa ajaa'ibaatii warqiidha jechuudha isiniif galatoomaa. Kanatti aansuudhaan adde Hanaan kara waltajjiitti kenna dhuunfaa qabdi isinillee akka dhuunfaatti Hanaan kara waltajjiitti Hanaan ergaan qaballee jetti Hanaaniin kara waltajjiitti nuuf simadhaa. Namoonni kennaa qabdanullee itti fufaa. Dabalataan Shaggar Firizuur yookaan immoo abbaan qabeenyaa mana mataa Shaggar obboleessi keenya gidduu keenyatti argama. Hedduu galatoomii kennaan kee kennaa mara caalaa kanarra darbitee qaamaan dhuftee gidduu keenyatti argamuun kennaa kenna caaluudha. Yuuroo 200 nu arjoomee jira galatoomii jennaan galatooma ammallee. Obboleettiin keenya adde Hanaan dhufaa jirti kennas qabdii kennara darbee immoo ergaan isinii qaba ilmaan Oromootiif waa fudhadhee gadi bahaan jira kanaaf gurra naaqnuu kennaa jetti mee irraa fudhanna waan isin jettu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka nama sodaachiftu jennaan. Sorry baay'een saalfadhe duraan dursee guyyaa irraatiin hundumti keessanuu baga geessanii dhugaa waan hin haasa'uudhaa dhufe hundallee dagadheetu jira. Har'a kabajaaf jaalalaan karaa fagoorraa kaatanii warra dhuftan deemee dhufee isin argachuu hin danda'u jechuudhaan carraa fayyadamuu barbaadeetanii. Innillee aaniin keessan hawwii guddaadhaan booda fedhii danuudhaan hawwii danuudhaan taabii danuudhaan booda Hanaan liifarungiin dur mana keessatti yeroo oggaa tokkootiif diinqa keessa dhokattee hojjetaa turte gadi baatee mana isinii bantee jirti baniin mana kootii gaafa 8 tokko mana keessanii jabeeffadhaa cimfadhaa na jabeessaa wanti oomoo fiitu caalaa galatoomaa hundu keessanuyyuu carraa kana fayyadamee isin waamuu barbaadeetanii amman dandeenillee hunda keessan akka haaraatti jaalalaaf walitti dhufeenya
bareedaadhaan carraa ta'ellee waamichi kan koo kan wal dhibe walitti araaramu akka ta'utti hawwii guddaadhaan hirkadhee waamicha bareedaa waamicha jaalalaa isinii godheetu jira narraa hin hafinaa isiniin jedha. እዚህ ውስጥ አማርኛ ተናጋሪ ካላችሁ ከዚህ በፊት አንድ አመት ሃናን ሊፈሩንግ ብዬ ገሽሎ ሰነ ኩሼ ውስጥ ምግብ ሊፈርስ አደርግ ነበረ። በብዙ ሰው ጸሎት፣ በብዙ ሰው ምኞት፣ በብዙ ሰው ጥሩ አንደበት ጥሩ ኢነርጂ ከሚሰጡኝ ሰዎች ተንተርሼ ኦገስት 1 ሃናን ሊፈሩንግን ትቼ ኦስት አፍሪካ ሚባል ሬስቶራንት ከፍቼላችኋለሁ ፉርት ላይ አይ ዊሽ ሁንዲ ኬሰኑ ዋን ወሞ ኦፊቲ ደደቢኔ ወንቲ ዳጋሙ ወንቶ ጀተማጅሩ ካዮን ኬኛ ወሊቲ ዱፌኝ ከኑማ ኬሳ ገለቶማ አመሰግናለሁ። ኦኬ ኬና ወልዳ ጅማቲፍ ኦፉማፍ ኬኑዳ ሲላዩ ወንቲ ቆባቲ ኬነሙ ወይንጅሩ አከዱንፋቲ አናን ኬሰ ሬፉ ወይቲ ገላጅራ ኦጋዱ ፋናት ስፖንሰር ሲኒ ታይም ቤከሙ ሃረገሩ ብሪ ዲባላማ ኬኔራ ገለቶማ galatoome hanaan ora dibbalama hanaan amlee barbaachisaanii hanaaniin milkaa'ii jennaaniree milkaa'ii jedhaanii meemee abbootiinillee galatooma itti aansuudhaan obboleessi kan keenya harkisaa harka rahmataatii rabbii waan inni qabu keessa barakaa kaa'uu fi obboleessi keenya Oromiyaa Shop Kamaal bishaan hidhaa digdamaa nu kennee ka'ee dabalataan immoo yuuroo 600 nu arjoomee jira waan ta'eef ulfaadhu jenna galatoomii jenna ammallee ilmaan abbaa Jifaar cinaa dhaabbachuun Oromoo guutuu bira dhaabbachuudha jenna kanaaf obboleessa keenya nu galateeffadhaa galatoom dabalat diinaa waaqoo yuuroo 100 shah godheeranis shah godhaa fi kasiis harka keessan maanni fudhatanii qofa jechuun obboleessi keenya shaambal guddataa obbo shaambal waan isin qabdan keessa ammas barakaa kaa'uu dabalee yuuroo 200 nu arjoomanii jiru galatoomaa jenna ammas. Mee dura waa tokko jechuun barbaadan warri asitti argamtan hundi keessan iyyuu galatoomaa akkasumas warri bakka tokkotti walitti nu qabdan hundi keessan galatoomaa irra caalaan maallaqa deeggarsa asitti ta'aa jiru otoo hin taane yeroo qabdan aarsaa gootanii karaa deemtanii dhuftanii namootni asitti wal geessanii bakka tokko keesstiin jirtan hundi keessan iyyuu galatooma wanti guddaan isa kana itti fufi abdi mee haamilee ofuma keessaniif dura sagantaaleen gaa tajara osootuma namuun afeerreen buchuma naqadhe dhiifama naa godhaadha gurraachaa fi adii keelloodha biftisaa uumamni ilma namaa baay'ee dinqisiisaa jedhe akkuma fuulasaa baay'ee tahaallisaa nama jechuu tanaan barbaada hiikkaasaa jenna waan nama jaaniin tan agarte bineensaa fi nama mee wal madaalchisaa hammaan haalan maatu nama moo bineensaa abalu beekaadha hayyuu dagameessa kan jennee abdannu shanyii isaa dheeysaa bineensaa yoom gana shanyii isaa rakkatus gamtaanii wajjin lubbuu baasaa haala bineensarraa tokkoon tuqee ibsaa jeen nyaattuun abbaa garaa kan hin quufne isaa inni kana mannus innuu waraabeessaa yommuu nyaata harkatu yuusee waliin labsaa obsaa wal eeggatee gamtaan itti marsaa je gammachuudhaan nyaatee qoflee wal gaggeessaa namni waliin dheeysaa irra wal ajjeesaa nama mobbaan garaa duuba waraabeessa jee mallattoo gaafii kaa'e kana deebisaa isiniif hindhiisa jireenya baqattummaa keessatti gaafa taayitaanikiin dhufne hundi keenyaa cinaan tokko warra taayitaanikii bishaanirraan dhufne jechuudha baqasan irraa buune arra alhamdulillah fuula bareedaan ilmaan babbareedaa dila kana warree asitti wal keenya qabsoo san keessa namoota nu wajjin ture hedduu jira duuba keenya warri ture akka nuti arra akka dhaabbannee haasoyin warroota nu godhee jira jechuudha sagantaa kana miidhaysuu keessatti dubartoonni jimmaa wacii isaanii baasanii sagantaa kana bareechanii sagantaa kana akka tolchanii ittiin lafaanii asiin gayan dhaamsa keessan ergaa guddoo takka waan isin qabu obsaan dhageeffadhaa sagantaaleen teessani seenee dubbachuun kiyyamoo dirqama taanaan dirqama fuudhannee
irbuusa baabseenne way bakumaan geenyaa jeela kadirse akkasitti jaala qabsoo kana osoo maqaa isaa isiniif hin himne nillee tuquun fedhu jaalgamtaa bulloo olaana jaalli qabsoo kun Oromoo as jirtuuf qaaliidha jaalattanii jibbitanii acaaluun akkuma jeekunutti kanaaf anaa fi Saaliyaan bara san keessa ollaa turre mana tokko hojii galaa turre sun hundi dabree arra Saaliyaan akka isiin nama jaaruu dandeessu taate gaafasiin isii beekaa jechuudha sammuusii hamilee naa kannaaf jaalli qabsoo immoo jaalli qabsoo kaniin amma isinii himuu deemu kun isa gaafa rakkinaatis isa gaafa ballootis jaala keessanii jaala kiyyaa naa quba qabaadhaa gamtaa ol baasimee maallaqa reefu hisaab lama taaka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan yeroo kuma takka kudhan jaala qabsooti beek jaalli qabsoo qabeenya isaatiinis suma hojii qabsaa'u sammuu qofaanii miti jechuudha nama kaleessa sammuu fi baqataa Oromootiif illee qabsaa'aa ture jaalabdoo qaatii abbaa jabaliif hamilee kannaaf hamilee dubartoota kanaati sagantaa keessan akka bareedu abdii guddaan qaba dhiifama naa godhaa jidduudhaan isin seenuu kiyyaaf sababuma jaala kiyya qabsoo kanaa jechaan seenii hamilee naa kannaaf galatooma yeroo kuma takka jaalabdoo qaatii abbaa jabaliif obboleessa keenya abdoo qaatii abbaa jabal dirqama kee baattee oromummaadha jimmummaadha jaalalli sabboonummaan manaa kaa waan ta'eef jimmaan keessatti gaa dhuftee argamtee jimmaan waan deeggarteef qaama qabsooti galatoo ulfaadhu gamasumaan abdoo qaatii abbaa jabal ammallee abbaa qabeenyaa suusuu shooppiiti qajeelfama siinii sana hunda kan nuu kenne suusuu shooppiidha obbolaan keenya immoo umarii fi adde faafii eenyuuti faafii tamaam abbaa tamaam garuu kanatti sirreeffan faafii abbaa tamaam umar eenyuuti koreedhaa dadhabe dheebodhe du'eetu hin jedhin yuuroo meeqa baasanii rakabootii sanaa fi taa'umsa sana nuu buusan ijoollee kanaaf hadaraa ammas isin kan harka nu dhu'a jedha galatoomaa ulfaadhaa obboleettiin keenya tokko maashoo umar yuuroo 50 haddarra dhaabbannee yuuroo 50 ni guddaadha yuuroo 50 qofa otoo hin taane nu keessatti qaamaan argamuun ammallee waldaan keenya waldaan Shanan Gibee heddummaatee yookaan hedduu galateeffata galatoomi obboleettii keenya ulfaadha yuuroo 50 obboleessa keenya abdii xayyib waaqoo sooshaal miidiyaa irratti aktiivistiidha qabsaa ilma namaati qabsaa mirga dhala namaati narsiidha hedduu hojjetaara biyyaafis asiifis hedduu hojjetaara waan ta'eef dabalatee qaamaan dhufee argamee asitti dabalataanis immoo yuuroo 100 waan nuu kenneef waldaan keenya waldaan Shanan Gibee ammallee hedduu si galateeffata galatoom hamma akkuma nama jedhee kee tokkoon kan keenya kiisii kan keenya qaqqabnutti obboleessi keenya abdoo qaatii abbaa jabal waa jettaa dhufte amma wallaahi waliin ifatti obboleessa keenya abdoo qaatii abbaa jabal harka naa dhahaa ollaa ergaa rabbii jaraate shaa assalaamu alaikum akkam jirtu baga nagaan dhuftanii egaa haasaa babbareedaa obbo Ahmad Abbaa Bulgoo keessummaan keenya Habiib Abbaa Joobiris qabxii murteessaa kaasaniiru Saaliyaanis dubbattee jirti keessattuu immoo wanni baay'ee natti tole har'a walaloo na'imaa walaloon kee baay'ee bareedaa ture harka dhaafii deebi'aati ani waanuma qabxiidhuma laman dubbachuu fedhaa isa tokko qoosaa wajjin isinitti hima haasaan yeroo baay'atu gaarii miti inni tokko yaa Habiib kaaseera waa'ee sooshaal miidiyaati yeroo dur miidiyaan seensarshiip waan jedhamu qaba
otuu social media WhatsApp, TikTok, Facebook hin dhufin dura wanni ummatatti gadi ba'u hin laalama dura hin to'atama jechuudha warra professional ta'aniin warra waan kanarratti beekumsa muuxannoo qabanuun wanni gadi bahu kun ummata walitti buusaa nama wahii gadi qabee kaan ol qabaa kun hundi keessatti ilaalama miidiyaa televiziyoonii haa ta'uu reediyoo haa ta'uu bara ammaa garuu abbaa fedheetu TikTok haa ta'u Facebook irratti waan nama xiqqeessus waan saba xiqqeessus gamtaadhaanis dhuunfaadhaanis waan akkasitti deemaa jira kanumatu ummata keenya walitti buusaara social meediyaan dhufuun bareedaadha waan bareedaa of keessaa qaba garuu yoo negatiiviidhaaf itti fayyadaman balaa amma argaa jirru kana kunoo hawaasa tokko bakka lamatti qooduu haadha manaaf abbaa manaa gargar baasuu waan kana gaafuul duratti hayyoonni qoratanii warri biyya bulchus seera yoo itti godhani malee haala kanaan deemnaan faayidaa qofa utuu hin ta'in diigumsi isaa guddaadha jechuudha yaada garagaraa qabaachuun rakkoon qabu yaada garagaraa in qabaata namni qoosaa tokko isinitti himuu waa yaada garagaraa nama yuunivarsiitii jimmaarraa dhufe tokkotu hayyuu tokkotu nutti hime as munshin dhufee ture waggaa darbee qoosaan kun qoosaa jimmaati sheekichatu keessummaa ta'anii mana namaa dhufanii aalimaa abbaa manaatti waa'ee jannataa itti maa turan waan jannata keessa jiru waan babbareedaa jechaadha otuu itti manuu bakka nuural aynii fi khamrii garagaraa kana damma maal bira qaqqaban haati manaa ammoo balbalarra hirkatanii dhagaa turan booda nuural ayniin tokko achi deemtii tokko as dhuftii babbareedinni jara ammoo kan akka mastaawotii mul'atan dhugaatiin achi keessa jirus dhugaatii babbareedaa jennaan yeroo waa'in nuural aynii baay'atu haati manaa balbalarra hirkatanii dhagaa turanii amma obsa dhaban hinaafanii akkas morma isaanii ol seensisanii maaligaa bunnaa beetiidhaan jettanuu jedhan maal mul'isa kun egaa namni akkaataadhuma itti hubatutti akkuma inni itti ilaalutti fudhata jechaadha yaada garagaraa qabaachuun rakkoo miti akkamitti handil goonaa amma rakkoon guddaan ishuuni amma wanni isin dhageessan kan shanan gibeessa ta'uu kan bakka biraa yaada irratti miti kan namni wal dhabaa jiru an kanin qabsoo bare kanin afaan itti hiikkadhe waa'ee qabsoo kan nutti hime kunoo Habiib Abbaa Joobir obboleessa koo Sharafuddiin as jiru kunoo laastaaru lammanu nu ijoollee turre yeroo san Habiib Abbaa Joobir wajjin hadha ilaalcha siyaasaa garagaraa qabaachuu dandeenya garuu kabajaa inni dur Abaa Caadaa qubee afaan Oromoo haa ta'uu seenaa Oromoo haa ta'uu qabsoo Oromoo ittiin nutti hime irraa baranne kabaja isaa dhabsiisuu hin danda'an yoon kana godhate ofin xiqqeessa hadha nama Habiibiin hin beeknetu social media sila isiniin jedhetti fayyadamee nama waggaa meeqa biyya ijaaraa ture Oromoo ijaaraa ture akka waan jimmaan diigaa jirutti Oromoo diigaa jirutti haasa'uu caalaa wanti fokkisaan wanti nama qaanessu hin jiru kanaafuu akkaataa social media itti fayyadamnu yoollee yaada garagaraa qabaanne Amaddiin Jabal amma akka jaarsaatti dhufuun dhugaa dubbachuuf Amaddiin Jabal iccitii miti amma rakkoo amma uumame rakkoo ijoollee shanan gibee jidduu kanaa Amaddiin Jabaluu akka jaarsummaa ilaalee ture osoo nama beeku nama hubatu ta'eetii Amaddiin Jabal dhimmuma kana dhimma kooti jedhee yeroo isaarraa dhufee fudhachuun beekamtii kennuudha waan kanaaf beekamtiin kana caalu jira
qeen keenya ustaaza haa ta'u qeesii haa ta'u doktara haa ta'u beektoota akka amma Ahmad Abbaa Bulguu bara dargii keessa aangoo qaban jechuun namootuma akkanaatu qe'ee tokko waamsisa. Namoota akkasii immoo gaafa kabajuu dhabdee waan sooshaal miidiyaa irratti barte isaan irratti afaan laaqqachuun yeroo jalqabamu nama sodaachisa jechuudha yeroon. Kanaafuu amma Ahmaddiin Jabal dhufee jaarsummaa kana ilaaluu dhumti beekamtii guddaadha. Silaa asiin qaqqabnu otuu hubannoo gahaa qabaanne rakkochi uumamee silaa waliin kabajama ture wanni torban darbe ta'ee fi wanni har'a ta'e kun. Maaliifuu yoo keessa seenne waan nama gaddisiisu hedduudha. Fuulduratti garuu gorsan waan ofii kooti hubadhe irraa isinii kennu warra sooshaal miidiyaa fayyadamtan waan dhuunfaa keessanii waan mana keessanii haa ta'u waan afooshaa keessanii haa ta'u gara tiiktookii feesbuukii hin fidina. Mana keessatti fixadhaa. Ofuma diigdu gara sooshaal miidiyaa yoo fiddan faayidaan isaa wal diiguu of diiguu mee abbaa manaaf haadha manaa tiiktookiidhaaf feesbuukii sababa isaa diigaman namni hin beekne jira. Ani yoo xiqqaate nama 3-4 himuu nan danda'a. Kanaafuu please akkaataa sooshaal miidiyaa itti fayyadamnu rakkoo mana keessaa itti hiikkannu waanuma karaadhuma dur beeknuun safuu sila Habiib Abbaa Joobir dubbateen karaa sanaan otuu ta'e gaariidha. Waanuma garaa keenya keessa jiru dubbanna jenneeti. Karaan sobaan jalqabanis dhugaadhaan xumuramuu waan hin dandeenyeef yoollee wanni sobaan jalqabame jiraate of keessa deebi'anii ilaalanii gara dhugumaatti deebi'uun barbaachisaadha. Galatoomaa baga nagaan dhuftanii sagantaa hafe kanaaf yeroo gaariin isinii hawwaa. Salaamu alaikum. Galatooma Abdoo Qaadii Abbaa Jabal karaa taa'umsa isaaniitti kabajaan nuuf simadha. Amma sagantaa bashannanaa abdii fedhiisii fi gamtaa olaanaa itti fufu. Baandiin kan keenyaa jira waan ta'eef xiqqoo siin ho'isuus itti fufaa jechuudha. Gara caalbaasii jira waan ajaa'ibaa wallaahi waan ajaa'ibaa caalbaasii takka gabaarra ba'ee hin beekne. Qe'ee Baajifaarii dhufe muuziqaa. Baga nagaan dhuftan irra deebi'uudhaani teessona gafannaan jeen Oromiyaa hiikala fiitiyaa biyya baakiyaa teessona gafannaan jeen Oromiyaa hiikala fiitiyaa biyya baakiyaa ilmi abbaa malee nalatu biyya kabaa kan na boonsitu onneetiyaa tirutiyaa anaafis Oromiyaa 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 Oromiyaa. Ya jaalatamtu biyya gootota eebbifamtu biyya biyyarra ya Oromiyaa fakkii jannata ana kan kee tokkichi kee dhufaan jira akkam godhee sirraa tura ana kan kee tokkichi kee dhufaan jira akkam godhee sirraa tura. Darga konge mama galani tetero afro mudizinara shamarranke babaredina elgina nani wayanarera arjo make anogayu namarara akam gode suratura
arjooma kee anoo gayyuu nama rara akkam godhee sirraa tura. Biyya teessona gafana Oromia igala fitiya biyya bakiya ilmi abbaa malee nalatu biyyan qabaa kana boonsitu onetiya dirutiya anaafis Oromia 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 Ondukasti Oromia Oromia Samara ya jalatamtu biya gotata ebifamtu biya biyarra ya Oromia faki janata nakake tokichike duvanjira akam gode suratura anakake tokichike duvanjira akam gode suratura. Gonge amagalani dedero afro mudizinara shamaranke babaredina elgena nani wayanarera arjomake anogayu namarara kangode siratura arjomake anogayu namarara kangode siratura. Urgaa qilleensa mukkeen gaara keenya ejersaaf birbirsa himeetu waan fixu baay'ina bineensa maala yaalma namaa maala yaalma Oromoo bineensa gaaraalleetu na jira yaannisa. Warra keenyaatu na jira yaannisa shawaa finfinneedhaatu na jira yaannisa jimma abbaa jifaariitu na jira yaannisa harargee balloodhaatu na jira yaannisa walloo kaamiseedhaatu na jira yaannisa. Balero bekiyatu najira ya anisa arsi asaladatu najira ya anisa balero bekiyatu najira ya anisa Oromia ballotu